qulfii bilbila keessaniidha banuudhaaf akkaataa namni gonkumaayyuu shakkuus beekuus hin dandeenyeen akkaataa qulfachuu dandeessan isin barsiisa sa'aatii bilbila keessaniitii fi daqiiqaa sa'aatii bilbila keessaniitiin akkuma sa'aatii fi daqiiqaan sa'aatii bilbila keessaniidha jijjiiramuun qulfiin bilbila keessaniidha jijjiiramaa deema jechuudha isin yeroo banachuu barbaadan akkuma sirriitti margaartan jechuudha sa'a amma fakkeenyaaf sa'a talaataa fi daqiiqaa 5 jechuudha asirratti illee sa'a talaataa fi daqiiqaa 5 barreessan jechuudha fakkeenyaaf amma sa'aatiin sa'a talaataa fi daqiiqaa 6 jechuudha duwwaa 3 duwwaa 6 barreessan haala kanaan akkuma sirriitti margaartan bilbilli banamee jira jechuudha amma haala kanaan qulfii bilbila keessaniidha siistama kanaan qulfachuudhaaf aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisa aappii kanaan gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanatti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jala rasanii baasirra tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo hana tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fitaa asirratti ekoon sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee fa na daa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootuftu achi booda haala kanaan suuraa kan sitti suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf suuraa lusaa gaddeemtu achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawuloor kajoo turtii daawuloor tan tuxxaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtanii eeyyaman isin gaafatan hundumaa foormeeshinii sadhaa halluu gootanii eeyyamanii kanatanii fi achi booda kan haala kanaan isin banamaa asirratti enable lock kajoo kanatti yeroo tokkoof kilik gootaniiti ooni gootu achi booda haala kanaan kana isin fida asirratti yeroo tokkoof kilik gootanii kana keessa waan barbaadanii filattee jechuudha fakkeenyaaf nickname yoo kanaaf filadhe amma akkuma asirratti argaatan waan barbaadan barreessitu jechuudha achi booda save kilik gootu achi booda amma kana haala kanaan ooni ta'ee jira jechuudha amma qulfiin bilbila keenya ittiin banannu kami sa'aatii bilbila keenyaatii fi daqiiqaa sa'aatii bilbila keenyaati jechuudha fakkeenyaaf itti agarsiisuti egaa daawwatan kiyyaa amma kana qollofamee jira jechuudha amma banachuudhaaf duwwaa 3 takka barreessina jechuudha duwwaa 3 takka egaa daawwatan kiyyaa kunoo akkuma sirriitti margaartan kunoo banamee jira jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een siistama namni gonkumaayyuu bilbila keessan banuudhaaf yaaluu hin dandeenye shakkuus hin dandeenyeen sa'aatii bilbila keessaniitii fi daqiiqaa sa'aatii bilbila keessaniitiin bilbila keessan qollofa